addunyaan wal qaroo fi wal qaroomsuuf dhaloota akka jiru beekee maaliif akka jiraatu muuxannoo fi seenaa durdurii wal barsiisuuf rakkoo fi jiruu fi jireenya dhala namaa immoo kalaqaan akka furuu fi waan hin beekne qorannoo fi qo'annoon qoratee bira akka ga'uu fi barnoota ilmaan haadhaaf abbaarraa akkasumas naannoorraa argachaa ture bifa ammayyaa fi seera qabeessa ta'een barnoota qulqullina qabu dabarsuuf Yuunivarsiitiin jalqabaa biyya Xaaliyaan keessatti hundeeffame University of Bologna maqaa jedhuun bara 1988 akka lakkoofsa Awurooppaatti hojii eegale. Yuunivarsiitiin Bologna waggoota 10 booda immoo bu'aa gaarii dhaloota qaxalee oomishuu isaa irraa barachuun Yuunivarsiitiin lammaffaa bara 1996 biyya Ingilaand keessatti Yuunivarsiitiin Oxford banamee hojii eegale. Akka biyya keenyaatti waggoota hedduuf dhaloonni bargamacee barnoota qulqullina qabu argachuuf hedduu dhamaa ture. Kan humnaa fi aangoo qabu galaana ce'ee yeroo qaroomina hordofu ilmaan hiyyeessaa galaana wallaalummaan liqinfamanii baroota 800 olii fi ergaa turanii booda bara 1950 handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti Yuunivarsiitiin jalqabaa hundeeffame. Waggoota 6 fi barnoota qulqullina qabuu fi dhaloota dammaqaa erga oomishee booda maqaasaa ganamaa jijjiirrachuun Yuunivarsiitii Haayile Sillaasee jedhamee waggoota 19 fi maqaa bulchiinsa yeroo sanaa Yuunivarsiitii Haayile Sillaasee jedhamee erga waamamaa tureen booda 1975 maqaasaa ganamaatti deebi'e Yuunivarsiitiin Finfinnee. Bara 1950 irraa eegaluun biyya keenya keessatti yuunivarsiitiiwwan 40 ol banamuun dhaloota barsiisuu irratti argamu. Isaan keessaa dachee seenaa qabeettii lixa biiftuu kan taate akka seenaan jedhutti ammoo yeroo jalqabaaf barnoota ammayyaa jalqabsiisuun maqaa gaarii kan qabdu qaroo dhabeeyyii barsiisuuf waggoota 100 dura daandii kan saaqxee dachee jiituu magariituun madda gootota kumaa magaalaa Dambidolloo keessatti bara 2015 Yuunivarsiitiin Dambidolloo hundeeffamee hojii eegale. Yuunivarsiitiin Dambidolloo baraa baratti barattoota simachuun barsiisee eebbisiisaa dhaloota ga'oomsaa biyya keenya adda durummaan qaroomsaa jira. Yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii dhaloota arfaffaa kan ta'ee fi yeroo ammaa kana guddina ariifachiisaa irratti kan argamu Yuunivarsiitiin Dambidolloo barnoota qulqullina qabu qorannoo fi qo'annoo tajaajila hawaasaa bal'aa kennaa jira. Gama teknooloojiin kalaqa boonsaa yuunivarsiitiiwwan jaarraa walakkaaf turan isa caalsisu kalaquun lixa Oromiyaa fi Oromiyaa akkasumas biyya keenya mataa ol qabsiisaa jira Yuunivarsiitiin Dambidolloo. Yuunivarsiitiin Dambidolloo wantoota 4 irratti xiyyeeffannaadhaan hojjetaa jira. Wiirtuu qorannoo jechuudha. Keessumaa yuunivarsiitiin keenya gara fuulduraatti beekama jennee kan nuti irratti hojjetaa jiru tokkoffaan qonnaadha. Gama qonnaatiin keessumaa qonnaa yeroo jennu qonnaa ammayyaa akkamitti qonnaan bulaan keenya argachuu danda'a, akkamitti itti fayyadamuu danda'a. Beekumsa qonnaa irratti qabu Yuunivarsiitiin Dambidolloo baasee qonnaan bultoota biraan ga'uudhaan. Wanta jiru baay'isuu otoo hin taane sanyii filatamaallee fooyyessuu wantoota jiran beellada irratti haa ta'u, qurxummii irratti haa ta'u, fuduraa irratti haa ta'u fooyyessee hawaasaan ga'uudha. Inni lammaffaa barumsaadha. Qulqullina barnootaa irratti hojjechuu. Qulqullina barnootaa yeroo jennu akka biyyaatti ajandaa guddaadha. Qulqullina barnootaa naannoo keenya fooyyessuu irratti ni hojjeta. Inni kun keessumaa educationii school of educationii qabna achi jalatti haammatee hawaasa kana biraan wanta hojjetamuu qabu hojjetaa ni jira. Inni lammaffaa teekinooloojiidha. Teekinooloojii irratti xiyyeeffannoo wiirtuu teekinooloojii qopheessaa ni jira jechuudha. Wiirtuu teekinooloojii kana yeroo qopheessinu Yuunivarsiitiin Dambidolloo waggaa 10 booddee teekinooloojii addaa ta'e qabatee as bahuuf jireenya hawaasa keenya kan fooyyessu. Diroonii yookaan immoo xiyyaara nammalee balali'u kana qofa otoo hin taane UAV
drone and robotics yookaan immoo roobootii kan jennu sanarratti teekinooloojii addaa barumsaanis haa ta'u wiirtuu yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti hojjetamuun haa ta'u baasnee agarsiisuudha. Inni sadaffaa fayyaadha. Fayyaa irrattis gama fayyaa hawaasa keenya eeguun qorannoo adda addaa geggeessuun mana barumsaa fayyaa dhaabuudhaan keessumaa doktoroota 100 ol ta'an barsiisaa ni jirra. Inni kun gama sanaanis shoora mataa taphata. Inni afuraffaan ikootuurizimii kan sila kaasne jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kanatti kaaste teekinooloojii irratti xiyyeeffannoo yuunivarsiitii keenyaa yookaan immoo yuunivarsiitii Dambidolloo waan ta'eef teekinooloojii diroonii babal'isuudhaan kanaan dura miidiyaa irratti illee isinis argaa turtan yaaliidhaaf kan ta'edha. Amma immoo piraaktikalii teekinooloojiin hojjetamu kun bu'aan hawaasa keenyaaf buusu maalidha gara jedhutti bifa bu'aa buusuu irratti akka inni hojjetamu xiyyeeffannoo kennuudhaan Daarekteerri qorannoo keenya achirratti ni hojjeta jechuudha. Fakkeenyaaf dirooniin hojjetamu qonnaa irratti maal bu'aa buusa? Intarteeymentii irratti maal buusa yookaan immoo bashannana irratti maal buusuu danda'a? Fayyaa irratti maal buusuu danda'a? Eegumsa naannoo irratti maal buusuu danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan diroonota qonnaan bulaa gargaaruu danda'an. Fakkeenyaaf kan farra aramaa bittinsuu danda'u, kan ibidda dhaamsuu danda'u. Kanaaf kan kana fakkaatan irratti faayidaa inni kennu irratti xiyyeeffachuudhaan hojii gurguddaa hojjetaa ni jirra. Isa kana gama xiyyeeffannoo keenyaatiin goone akka yuunivarsiitiittis itti deemaa irra akka biyyaattis beekamtii garaagaraa argannee jirra. Dabalataan immoo carraa guddaa nu uumeera. Qaamoleen garaagaraa keessumaa qaamoleen dhiinsaa kan jedhaman nu wajjin hojjechuuf fedhii qabu. Dabalataan raayyaa ittisa biyyaa yuunivarsiitii raayyaa ittisa biyyaa keessumaa kan Bishooftuutti argamu wajjin waliif mallatteessinee ammas hojii keessa gallee jirra jechuudha. Akkamittiin itti fayyadamuun danda'ama? Faayidaalee garaagaraadhaaf kan jedhu yeroo darbee waliin mallatteessinee hojii keessa gallee jirra. Kanaaf qaamoleen garaagaraallee dhufanii nu wajjin hojjechuudhaaf fedhii akka qaban asumaan nutti agarsiisaa jiru. Inni kun yuunivarsiitii keenyaaf carraa guddaadha jechuudha. Lafa qonnaa hedduudha kan nuti qabnus keessaa. Prototaayipii sana gaafa hojjennu prototaayipiin suni hojii tokko irratti argamuu qaba jedhee waan yaadeef hojii qonnaa irratti maal ta'a yoo jedhee tan yaadee isa booda diroonii qonnaaf ta'u. Diroonii qonnaaf ta'u gaafa jennu diroonii hundumtuu qonnaaf ta'uu danda'u. Diroonii hundumtuu akkamitti qonnaadhaaf ta'u dirooniin tokko ka'ee eeriyaa maasii qonnaa sana yoo waraabe qonnaadhaaf ta'a jechuudha karaa biraa. Fayyummaa isa kan ittiin ilaaltu biqilaan sun guddateera moo guddanne kan ittiin ilaaltu yookaan immoo jallisii yoo ta'e jallisii kophee bishaaniif ta'u uffattee keessa deemuurraa yookaan immoo uffati kee badee deemuurraa manuma kee teessee dirooniidhaan naannoo sana ilaaluu dandeessa jechuudha. Isa booda diroonii hojjechuudha jechuudha kan nuti jalqabne. Egaa diroonii hojjenne immoo diroonii gosa tokkodha kan nuti hojjenne jalqaba. Quadcopter kan jedhamu jechuudha. Quadcopter jechuun abbaa propelleraa afuree jechuudha. Isa booda maal goone gosa tokko qofadha kan nuti hojjenne waan ta'eef gara fuulduraatti immoo gosoota baay'ee hojjechuuf karoora waan qabnuuf gosoota baay'ee sana irratti xiyyeeffannee gosoota jiran diroonii gosa jiran hundasaa gaafa jedhu diroonii gosa lamatu jira. Xiyyaaras gosuma lamatu jira. Karaa xiyyaara guddaan helikooppiteridhaa fi fiksed wingii isa jedhamudha. Karaa dirooniitiin gaafa dhufnu immoo maltiikoopteridhaa fi fiksed wingii jedhamu. Maltiikoopteriin gosoota baay'ee qabu. Maltiikoopterii keessaa helikooppterii kan fakkaatu illee jira. Teelorootarii kan qabdu. Abbaa bilaambillee tokko, abbaa lama, abbaa afurii, abbaa ja'a jechaa deema jechuudha. Diroonii tokko hojjenna jechuun diroonii isa kan biraasa hojjechuun beeknu jechuudha. Kanaaf diroonii quadcopterii hojjennee diroonii hexacoopterii hojjechuudhaaf yookaan immoo octocoopterii hojjechuudhaaf yookaan Y6 hojjechuudhaaf ogummaa kan biraa ogummaa dabalataan barbaada jechuudha. Kanaaf diroonii sana hojjechuu irratti xiyyeeffannee diroonii gosoota hagammaatti erga jalqabne teekinooloojii kana erga jalqabne waggaa 3 guuteera. Waggaa 3 kana keessatti diroonii gosa adda addaa wantoota garaagaraatiif kan itti fayyadamnu gosoota 30 ol hojjenneera jechuudha. Akka fakkeenyaatti diroonii bishaan irra qubatu, diroonii keemikaala facaasu, diroonii keemikaala gosa kamiin jechuudha. Amma inni dudduuba sargiin agartan kun taankarii isaatii keemikaala kamiyyuu achi keessatti nannee keemikaala farra haramaas farra ilbiisaas achi keessatti nannee facaasuu danda'a jechuudha.
kan paarashuutiidhaan wantoota garaagaraa buusuu danda'u, wantoota gaafa lafa bu'an caban wantoota buusuu danda'u paarashuutiidhaan kan buusu. Paarashuutii malee immoo calluma jedhee kan darbatu. Fakkeenyaaf abidda kan dhaamsu. Abidda gosa lamaan dhaamsu tokko ofitti fudhatee dhaqee dhaamsa abidduma xinnoo fakkeenyaaf poolii garaagaraa irratti abiddi xinnoon gaafa uumamtu isa kan dhaamsu jechuudha. Yookaan immoo gamoo garaagaraa irratti lafa namni qaqqabuu hin dandeenye irratti elektirikiidhaan gaafa abiddi xinnoon uumamu isa dafanii dhaamsuudhaani. Inni lammaffaan immoo keebilii yookaan immoo tuubboo kan bishaan harkisu san paampii godaa hojjennee fi shibocha harkifatee dhaqee kan dhaamsu. Asii paampii gaafa bannu achi itti naqaa jechuudha. Akkasitiin abidda fillee kan of keessaa baasu. Abidda kan darbatu jechuudha. Abiddi inni immoo maaliif nu fayyada? Fakkeenyaaf shiboo elektirikii irraa yeroo tokko wantoota akka carqii, wantoota akka qilleensirra kan irra bubbuusu jira. Yeroo baay'ee inni walitti harkiseetu walitti buuseetu rakkina uumuu danda'a. Isa sanaa ittiin irraa gubna jechuudha. Akkas akkasittiin aarma roobootiitti goonee waa qabee fuudhee deemuu kan danda'utti. Egaa waa qaba taanaan wantoota garaagaraatti hojjechuu dandeessa. Haga ammaatti diroonota akkas akkasii hojjenneerra jechuudha. Diroonii 30 ol, diroonii gosa garaagaraa, diroonii wanta garaagaraa hojjechuu danda'u hojjenneerra jechuudha haga ammaatti. Yuunivarsiitiin kun ogummaa kalaqaa kanaan itti fufuun daa'imman lafaa dhufan keessatti haamilee akka uumuuf barattoonni mooraa yuunivarsiitii Dambidolloo keessa jiran dandeettii keessa isaanii jiru baasanii akka mul'isanii fi haalota mijeessuun dhaloota naannoo isaanii fi akkasumas barattoota mooricha keessa jiran abbaa kalaqaa taasisaa biyyaaf ammoo abdii ta'uu irratti argama. Yuunivarsiitii tokko keessatti keessumaa barataa qofa barsiisuu otoo hin taane hawaasa naannoo keessaa dandeettii addaa kan qaban illee gara mooraa yuunivarsiitiitti fiduudhaan kan sila kaasne beekumsa uumamaan inni qabu baasu. Barattoota sadarkaa dhumaarra hin geenye illee fakkeenyaaf kalaqa adda addaa hojjechuu danda'an gara yuunivarsiitiitti finnee seenterii STEM Center kan jedhamu kana keessatti inkubeet gooneera. Inkubeet jechuun ofitti fudhannee startup akka isaan argataniif waan tokko hojjetanii waan hojjetan sana immoo bifa saayinsaawaa ta'e yuunivarsiitiin Dambidolloo deeggaree akka isaan baasanii mul'isan gochuudhaan inkubeet goonee jira jechuudha. Inkubeeshin seentariin kun maal godhaa? Daa'imman naannoo kanarra jiran haayiskuulii yookaan immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa, mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessa jiran dandeettii qaban gara kanatti fiduudhaan gannas leenjisuudhaan darbee immoo akka isaan daawwatan gochuudhaan leenjii gaggabaabaa kennuufiidhaan beekumsa isaanii akka isaan gabbisan gochuudhaan hojii gurguddaa hojjetaa ni jira. Isaan kun tarii bor biyya keenyaa fi shoora guddaa taphatu jedheen amana. Kanaaf warra kana cimsinee itti fufna. Kaariikulamii keessallee kan galchinu ta'a. Daa'imman kana immoo sappoortii goonee faayinaanshaaliis haa ta'u bifa isaan barbaadan maateeriyaalii ta'u risoorsii haa ta'u sappoortii isaan goone akka isaan ba'an gochuudhaaf hojii gurguddaa hojjetaa ni jira jechuudha. Inni kun kan isin argitan I think witnessii ta'uu danda'a jedheen amana. Yuunivarsiitiin karoora inni qabu yookaan immoo leenjii kanaa wajjin wal qabatee kuni STEM Center jedhama. STEM Centeriin kuni kaayyoomti isaayyuu ijoollota taalentii ta'an namootuma taalentii ta'an kutaa torbarraa qabee haga nama guddaatti haga jaarsaatti namoota taalentii ta'an namoota kennaa addaa qaban as keessatti leenjisuudha. Maal kan itti leenjisnu yookaan immoo STEM Center University kana adda kan godhu tokkoffaa elektirooniksii leenjisnaa, basic elektirooniksii leenjisnaa, basic computersii leenjisnaa, softweerii gosoota garaagaraa leenjisnaa, softweerii SolidWorks wajjin wal qabatee yookaan immoo 3D printer wajjin kan wal qabate leenjisnaa, robotiksii leenjisnaa. Walumaa galatti AI itti fiduu dandeenya jechuudha. Robotiksii qabna. Robotiksii gosoota garaagaraatu jira. Seensaroota garaagaraa qabu. Warroota sana AI itti fiduu dandeenya jechuudha. Gosoota kana hundumaa leenjisnaa jechuudha. Ijoollonni nuti leenjisnu fakkeenyaaf ijoollota baay'eedha ammamaatti kan nuti leenjisnu. Ijoollota high school irra jiran, elementary irra jiran ofitti waamuudhaanii akka incubation centerii akka ofitti waggaa guutuu nu bira turanii si leenji'u trainingii yeroo gabaabaas hin kenninaaf jechuudha. Egaa dhaloota itti fufsiisuudhaa fi teekinooloojii diroonii kana itti fufsiisuudhaa fi ijoollonni nuti leenjisne baay'ee isaanii jira jechuudha. Fedhas kan qaban ofii isaaniittis mana keessatti manatti diroonii gosoota adda addaa kan hojjetan sirriitti balali'uuf illee yoo baate kan balali'ee jalaa bade jira, kan ol ka'ee immoo kufuus jira,
take off godhe yookaan ol ka'e jechuun lafa gadhiisee meetira tokko yoo ol ka'e jennaan akkufus maal isa ta'u diroonii hojjetameera jechuudha. Ijoollee akkasittiin hojjetan asitti immoo finnee diroonii inni dhugaan maaliin hojjetama, elektirooniksii akkamiitiin hojjetama, saayinsiin isaa akkamii, maal fayyadamna isa jedhu ijoollota baay'eedha jechuudha. Ijoollota 10 ol sirriitti leenji'anii balaliisuullee barsiisneerra jechuudha. Kanaan dura tu gara Damdooloo Yuunivarsiitii dhufanii manatti fi barumsaatti yaalii garaagaraa hojjechaa ture. Gara barumsaatti piroojeektii garaagaraa hojjechuudhaan gaggeessuudhaan manatti hojjedhe jechuudha. Yaalii akkasiirran ture. Garuu erga gara Damdooloo Yuunivarsiitiin hundeeffamee STEM Seentariin hundeeffamuudhaan innoveeshin seentarii akka dhaabbatu godhamee as keessatti piroojeektii garaagaraa akka hojjennu haala nu biyyeessanii erga gara kana dhufee piroojeektoota baay'ee roobootiksii irratti waan garaagaraa irratti hojjechuu jalqabne safee meeshaa deeggarsa STEM seentariin nu godhe irratti intarneetoodhaanii piroojeektii keenya akka nu baasnee hojjennuu fi baay'ee nu gargaareera jedhee yaada. Inni kunis akka gara fuulduraatti hojii keenya hojjechuudhaaf karoorfannee akka nu baasnee agarsiifnuu fi ka'umsa guddaa nuuf ta'a. Iddoo kana argannu fi meeshaalee baay'ee kan hojjedhe gama roobootiksii fi meeshaalee ofiin socho'anii jireenya dhala namaa salphisan jedhee yaadu irratti wanti hojjechuu jalqabe. Meeshaalee baay'ees keessatti hojjedheera. Isaaniin muraasa isaanii jiru. Warri kaan immoo hojjechuudhaan piroojeektii kan biraa tokkorraa baasuudhaan piroojeektii kan biraa kan ittiin hojjedhee jira. Warri kaan immoo asii bukkeetti kan argamas jiru jechuudha. Abiddi fakkeenyaaf sa'aatiitti mana keenya keessaa ka'u balaa abiddaatiin manni gubachuu wanta garaagaraa jira. Inni kun immoo seensaroota garaagaraa fayyadamuudhaan abiddi sa'aatiitti mana keenya keessaa ka'u abidda sana siistamiin ittiin dhaamsu piroogiraam ta'uudhaan kan hojjetamedha jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun akka taankeriitti fayyadamee saampilii isaati. Taankeriidha. Taankeriin kun asii seensarii jira. Seensaroonni kun gara boordii keenya piroogiraam irratti ta'e Arduino boordii jedhama. Arduinotti ergaa seensariin kun ergee sekeendii sana booddee abidda ta'uusaa erga mirkaneeffatee gara paampii keenyaatti akka inni bishaan sana paampii mana keessatti yookaan bakka wanti sun jirutti bishaan sun ergamu ergaa dabarsaaf jechuudha. Inni kun harka roobootiiti. Kunis 3D printer irraa dizaayin godhe. Keebiloonni kun servoo mootorii irratti kan hidhamaniirudha. Servoo mootorii jechuun digirii barbaanneen piroogiraamii irratti barreessinee digiriin socho'uu qabu akka harka keenyaatti fayyadamnee sirriitti kan servoo mootorii hidhameeru. Asitti servoo mootorii kun immoo kan hojjechaa jiru harka isaati. 3D printer irraa hojjetamaa jirannis 3D printer irraa hojjedhee harka isaa servoo mootoriin fayyadama jechuudha. Inni kun piroojeektii isa gara fuulduraatti hojjetamaa jiru wajjin walitti hidhama. Kuni gaafa fakkeenyaa fi mobaayilii keenyaan al tokko ajja appilikeeshinii mataa isaatii hojjetamee isaan booda piroogiraamii sana wajjin waliin siifnee raawwanne isaa ergaa sana gara mobaayiliitti ergamee daataa sana seef godhachuudhaan hojii al tokko hojjisiifnee fakkeenyaaf nyaata qopheessuu yoo ta'e nyaata al tokko qopheessifnee ergatti agarsiifnee daataa sana seefii gochuudhaan ganama sa'aatii irribaatti kaanu nyaata fakkeenyaaf al tokko hojjetamee itti agarsiifamee appilikeeshinii mobaayilii keenyaa banachuudhaan nyaata sana akka inni sa'aatii itti barbaannetti ofii isaatiin hojjetudha. Kaayyoon isa kanaa jechuudha. Kanaaf akka harka namaatti wanta kishinii keessaa bakka bu'ee hojjetu itti yaadeen kan akkasitti hojjechaa jiru jechuudha. Kuni asirratti Arduino boordii fayyadamee Arduino boordiin akkuma kanaan dura jalqaba siintimee piroogiraam kan itti fe'amu maayikiroo kontiroolerii ofirraa kan qabudha. Kana malees tiraanzistarii kaappaasitarii garaagaraa fayyadameera. Isaanii kan moobaayilii keenya wajjin kominikeeshinii kan nu godhu buluutuus moojuulii fayyadamee fakkeenyaaf sa'aatii itti manatti gallu moobaayilii keenya irraa ergaa appilikeeshinii sanaanii gara kanaatti ergamee fakkeenyaaf nyaata al tokko hojjetame sana irra deebi'ee kan hojjetu yoo barbaanne appilikeeshinii irraa footoo nyaata sanaatti erga buunee ergaa sanatti dabarsuun piroogiraamiin sun akka aktiif ta'u godha jechuudha. Fakkeenyaaf kun akka harka isaatii asitti fayyadamee iddoon kun elboo jedhama.
Fakkeenyaaf gaafa hojjetamee raawwatu kun akkasiin socho'aa harka isaatiin hojiirra jira jechuudha. Gara fuulduraatti gaafa hojjetamee raawwatu as sarbamotarii fayyadameera. Fuuldura kanatti sarbamotoriin fayyadama. Sarbamotoriin harka kanaa walitti hidhamuudhaan nyaata sana akka inni fuudhee deebisee hojjechuu danda'u itti yaadamee jechuudha. Addunyaa gargar facaatee turte gara tokkotti fiduuf walquunnamtii lafoo yeroo dheeraa fudhatu ammoo dhibbeentaa hedduun gadi buusuun obboleewwan lamaan akka lakkoofsa Awurooppaatti 1903 kalaqa xiyyaaraan jalqabsiisan daran guddachuun xiyyaarri nammaleeyyii ta'an tajaajila garaagaraaf oolan yeroo yerootti kalaqamaa jiru. Yuunivarsiitiin Dambidoollos dirooniiwwan tajaajila hedduu kennan kalaquun biyya keenya keessatti isa jalqabaa isa taasisaa. Egaan dhugaa dubbachuu fi amma sadarkaa ammarra jirruun diroonii hanga ammaatti yuunivarsiitiin hojjetee hin jiru dhugaa dubbachuuf. Kun eessayyuu ragaa barbaachisu ragaa amma qabnuun taaktikaalii kan balaliisee yuunivarsiitii Dambidoollooti. Hojjechuu ni danda'u garuu balaliisuu irratti yaalii irratti hin milkoofne baay'een isaanii kun nuuf addadha jennee amanna akkuma sila kaasee kanatti daballee wiirtuu haaraa tokko robotics and droonii kan jedhu kana yeroo uumnu yuunivarsiitii keenya adda godhuu danda'a akkuma yuunivarsiitii biyyattii keessa jiraniiti. Kanaaf inni kun nuuf carraadha. Maal jechuudha? Yuunivarsiitota biyya keenya akkuma beekamu yeroo adda addaatti kaarikulamiin isaanii tokkorraa fuudhamee tokkotti dabalama duplikeetididha. Yuunivarsiitiin tokko ni barsiisu inni tokkos hin barsiisa. Sana garuu nuti ammumaa kaane yuunivarsiitii umriin isaa waggaa 6 caalleedha yuunivarsiitiin keenya hammaa keeyyoo irratti hojjetee specialize ittiin godhee yookaan immoo xiyyeeffannoo addaatiin yoo irratti oomisha kana hojjete akka biyyaatti akka Afrikaatti beekamtii guddaa arganna jennee amanna. Isa kana immoo jabeessinee irratti kan hojjennu ta'a jechuudha. Egaan kan sila kaase tokko kanadha. Amma sadarkaa balalii yaalii irratti raawwannee jirra. Amma garuu sadarkaa nuti ammarra jiru faayidaa maaliif oola isa jedhudha. Faayidaa maaliitiif oola kan jedhu kan sila siniif kaase yuunivarsiitii raayyaa ittisa biyyaa kan federaala keessa jiran ammatti faayidaaf akka oolutti piroojeektii koomanii goonee akka hojjennuuf isaanis nuti walii galanii hojii eegalanii jiru. Kun immoo maalni sadarkaa biyyaatti ol guddisne small scale tun taane large scale production sanatti akka deemnuuf nu fayyada jechuudha. Bifa faayidaa kennuu danda'u hawaasaaf bifa faayidaa kennuu danda'utti gara sanatti deemaa jira jechuudha. Prototype irra darbee jira yookaan immoo sadarkaa yaalii irra darbee jira sadarkaa faayidaa kennuutti deemaa jira waan ta'eef isa kana cimsinee itti deemuu nurra jira kan jedhudha. Akkuma waliigalaatti akkuma biyyaatti dubdeebinutti qabnu teekinooloojii diroonii irratti yuunivarsiitonni garaagaraa yuunivarsiitonni bebbeekamoo akka Adaamaa yuunivarsiitii fi Addis Ababa yuunivarsiitii yuunivarsiitonni teekinooloojiidhaan wajjin wal qabatan yuunivarsiitonni siineeriin walakkaa keenya illee hojjenne jechuudha. Nuti akka teekinooloojii dirooniitti akka tokkoffaatti ilaalamne jechuudha. Even akka Afrikaatti illee sadarkaa keessa galuu dandeenya ammatu sadarkaan sun ba'ee sadarkaa keessa galuu dandeenya jechuudha. Gama mootummaatiin kan nuti itti deemaa jirra maaliif diroonii gaafa jedhamu seekiriitiidhaa wajjin sodaatama baay'ee waan ta'eef meeshaa garaagaraa bituudhaan elektirooniks kompoonentii isaa achirra jiru reediyoo firikwensiidhaan waan hojjetuuf bituun isaan rakkisa. Dirqama maal gochuu qabna jechuudha hojii kana bal'isuuf dirqama dhaabbilee mootummaa garaagaraa wajjin hojjechuu qabna jechuudha. Ammallee kan nuti itti deemaa jirru jira saayinsii teekinooloojii dirooniitiinis teekinooloojii xiyyaara isa guddaatiinis xiyyaara isa guddaa hojjechuudhaaf dhaabbatoota lamaan sadan tokko wajjin waliigaltee irra geenyerra yoo waaqayyo jedhee dhiyootti jalqabna jedhee tayyaara jechuudha. Gama mootummaatiinis karaa hojii qonnaatiin xiyyeeffannoon guddaa waan itti kennamee jiruu fi yookaan immoo hojii kalaqaatii fi hojii qonnaatiin xiyyeeffannoo guddaa waan itti kennamee jiruuf dirooniin immoo hojii qonnaa irratti bal'inaan wanta ittiin fayyadamnuu fi yookaan wanta ittiin hojjennuu fi dirooniin gurguddaan nuti qonnaadhaaf itti fayyadamnu yoo hojjetame biyyaaf bu'aa guddaa waan buusuu fi keessumaa qonnaa irratti bu'aa guddaa waan buusuu fi karaa mootummaatiinis dubdeebii gaariidha jechuudha kan nuti qabnu. Diroonii nuti qabnu diroonii guddaa kan jedhamu isa kanadha jechuudha. Qaama isaa kana fakkeenyaaf qaamota isaa kana 3D printeriidhaan ofii keenya kan hojjennedha. Sibiila qabaa, elektirooniksii garaagaraa qabaa, paampii qabaa, even taankarii isaa kanallee haala saayinsaawaadhaan 3D printeriidhaan kan hojjenne jechuudha.
Ejection nozzle qaba kan inni nu fayyadu keemikaala gosa kamiin iyyuu ittiin biifuu dandeenya jechuudha. Maximum payload isaa hamma itti rakkatee ol fuudhuu kan danda'u haga kiloogiraama 5tti ol fuudhuu danda'a jechuudha. Dirooniin kun kiloogiraama 3 garuu fuudhee akka barbaade itti balali'uu danda'a jechuudha. Inni kun isan amma isinitti agarsiisee piikcharii irraa Octo Quadcopter jedhama. Boodii isaa kana 3D printer irraa hojjenne jechuudha. Kuni PA dha. PA jechuun public announce sagalee guddistuudha ofirraa kan inni qabu. Sagalee guddistuu kanarree kana 3D printer dhaan kan nuti hojjenne. Isa nuti kanaan dura hojjechaa turre wantoota garaagaraatiif fayyadamuu dandeenya. Alaabaa ittiin kaasuudhaaf, wantoota garaagaraa ittiin facaasuudhaaf, abidda of keessaa baasuudhaaf, wantoota garaagaraatti fayyadamuu dandeenya. Inni guddaan wanta sana baatee ol ka'ee jennaan warroota sana mishinii keessa gashinee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isheen kun quadcopter jedhamti. Kanallee kun haga kiloogiraama tokkotti baachuu dandeessi. Isheen kunis akkasuma kuni fixed wing drone kan nuti jennu fixed wing drone kan nuti jennudha. Wingii qaba, fuselage qaba, mootora lama qaba yookaan propeller lama qaba jechuudha. Kuni lafarra fiiguudhaan kan inni ka'u jechuudha. Kuni aerofoil shape isaa eeggatee center of gravity isaa eeggatee kan hojjetamudha jechuudha. Isheen kuni frame iseetu jira. Erga hojjennee raawwannee booda daataa isaa eega furannee booda disassembly gooneetu kan biraa immoo ittiin hojjenna jechuudha. Isheen kun tricopter jedhamti. Abbaa bilaambillee sadii yookaan immoo abbaa propeller sadiiti. Inni kuni kanaan dura kan nuti hojjennee diroonii lafas qilleensarras deemuu danda'uudha. Inni kun illee akkasuma kan nuti kanaan dura hojjennee waan biraadhaaf itti fayyadamne jechuudha. Harka kan qabu, robotic armii kan qabu. Fakkeenyaaf boolla faa keessa yoo waa bu'ee boolla keessa ittiin balaliisinee boolla keessa gashinee waan sana qabee fuudhee ol ka'uu kan danda'u akkasittiin fayyadamna jechuudha. Inni kun hexacopter jedhama. Inni kun mootorri inni kan warra kanaatiif mootorri inni kan warra kanaa humni isaa baay'ee wal caalaa. Inni kun KV 2400 dha. Haga kiloogiraama 2tti baachuu danda'a. Inni kun illee fireemii isaa kan ijoolleen kanaan dura hojjetanidha. Inni kun immoo fireemii ofii keenya hojjenne fuulii utuu waan tokko hin fayyadamin 3D printer irraa kan hojjenne jechuudha. Dizaayinii barbaadne akkasittiin diroonii hojjechuu dandeenya. Diroonii qofatu hin taane maateeriyaalii barbaannu yookaan immoo wantoota piroojeektii barbaannu irratti 3D printeriidhaan wantoota garaagaraa hojjechuu kan dandeenyu jechuudha. Kun akkasittiin fireemii diroonii hojjenneerra jechuudha. Piroojeektii hojjetamaa jirudha kuni. Even kunillee fuselage fixed wing kana noziidha aga tailitti even wheeliin isaallee gommaan isaallee kan inni ittiin 3D printer irraa hojjenne jechuudha. Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti kanaan dura qaama diroonii tokko kalaquudhaaf yookaan ammoo hojjechuuf yeroo hedduu kan itti fudhachaa ture. Yeroo ammaa kana garuu qaama xiyyaaraa nammalee kana hojjechuudhaaf daqiiqaa muraasa qofa itti fudhata. Egaa kanaan dura diroonii tokko gara ji'a tokko ji'a lamaatti kan nuti hojjechaa turre jechuudha. Amma sadarkaa ammaatti garuu diroonii tokko erga 3D printerii irraa hundumtu xumurame booda daqiiqaa 30 keessatti diroonii tokko hojjechuu dandeenyeerra jechuudha. Fakkeenyaaf amma fireemii isaa qopheeffanneerra, wantoota garaagaraa qopheeffanneerra, mootora isaa, propeller isaa qopheeffanneerra. Fakkeenyaaf kana qopheeffanneerra. Kana wanti nuti goonu ishee kana itti qabsiisuudha. Ma skruuta itti qabsiisaa jira kan inni walitti hin baanetti vibration waan qabuu fi dirqama sirriitti walitti qabsiisuu qabna jechuudha. Kun amma harka isaa afuranidha. Harka afur qaba. Harka afuran irratti immoo mootoroota brushless motor jedhamantu
Gaafa diizaayin goonu motora isaa sana safaruudhaan motorri isaa suni boolli isaa hamma walirraa fagaata jennee yaadne kan nuti diizaayin goonu gaafa print ta'usi. Kaayyoo hundeeffama yuunivarsiitiiwwanii kan ta'e keessaa gama tajaajila hawaasaan yuunivarsiitiin Dambidolloo raadiyoo hawaasaa Walal FM 103.5 hundeessuun odeeffannoo wayitaawaa kan hawaasa naannoo barsiisuu fi hubannoo gahaan irraa argamuu fi hanqina FM akka naannoo sanaatti ture kan furu raadiyoo jabaa fi guddaa akka Tulluu Walal banuun tajaajila jalqabsiisee jira yuunivarsiitiin Dambidolloo. Community radio kan immoo raadiyoon hawaasaa FM Walal 101 jennu kun yuunivarsiitiin Dambidolloo erga dhaabee joota muraasa lakkoofsiseera tamsaasa yaalii godhaa ture jechuudha. Tamsaasa yaalii sana booda garuu sagantaa mataa isaa baafatee hawaasa naannoo keenya jiraniif beekumsa qabu qooduu keessumaa namoota dandeettii qaban mooraa yuunivarsiitii keessa jiran gama qonnaatiin, gama fayyaatiin, gama barnootaatiin qulqullina barnootaa wal qabatee dhimma dhukkubootaa wal qabatee wantoota beekamuu qaban hawaasa keenya bira ga'uu qabu jedhee yaadu sagantaa baasuudhaan bifa oduutiinis hawaasa keenya qaqqabuu eegalee jira jechuudha. Inni kun gara fuulduraatti yuunivarsiitii keenyaaf shoora nuti hawaasa keessatti qabnu keessaa isa tokko jedhee ni yaada. Dabalataan immoo akka yuunivarsiitii Dambidollootti barnoota joornaalizimii yookaan immoo gaazexeessummaa ni qabna. Isaan sun illee deemanii yaalii sana achi keessatti akka ba'aniif barumsa yaaliidhaan piraaktikaalii akka barataniif ni gargaara jedhee namana. Kun gara fuulduraatti hawaasa naannoo keenyaatiif qabeenya guddaadha waan ta'eef hawaasi naannoo keenya raadiyoo kana akka dhaggeeffatu beekumsa irraa argatutti immoo fayyadamee dinagdee isaas haa ta'u beekumsa isaa akka fooyyeffatuuf asumaan dhaamsa godhaan barbaada. Odeeffannoon baay'ee murteessaadha. Hawaasa odeeffannoo hin qabne waan hundumaa hin qabu jechuun danda'ama. Odeeffannoon har'a gatii guddaa baasa waan ta'eef. Kanaaf hawaasa keenya biraan odeeffannoo ga'uu qabnu hunda akka geenyuuf kan raadiyoon hawaasaa kun dhaabate jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee keessumaa nuti kan sila kaasa irratti fookasii goone xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechuu kan barbaannu gama barnootaatiin, gama fayyaatiin, keessumaa fayyaa yeroo jennu akkamitti fayyaa isaa eeggachuu danda'a? Hawaasi fayyaa hin qabne dinagdee isaa guddisuu hin danda'u. Hawaasi fayyaa hin qabne ijaarsa biyyaa irratti gahee bahachuu hin danda'u waan ta'eef dhukkuboota daddarboo haa ta'u dhimma fayyaa isaa eeggachuu irratti beekumsa gara sanaan kennuudhaan tokko gama sanaan shoora ni taphata. Inni sadaffaan dinagdee isaa akkamitti fooyyeffachuu danda'a? Hawaasi naannoo kana jiru irra guddaan qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaan kun immoo wantoota barataman uumamaan akkasumas aadaadhaan barataman qofa irratti fookasii gochuu otoo hin taane xiyyeeffannoo kennuu otoo hin taane sanarra fooyyeffatee saayinsiin amma maalirra jira? Saayinsiin addunyaa kun maalirra jira? Beekumsa haaraan dhufaa jiru kun akkamittiin jireenya isaa fooyyessuu danda'a kan jedhu akka yuunivarsiitiitti beekumsa keenya sana dabarsuuf dhaloota ga'umsuu irratti shoora guddaa ni taphata waan ta'eef gama kanaan illee reediyoon hawaasa keenyaa gahee guddaa ni taphata kan jedhu. Naannoo kanatti miidiyaan tamsaasaa baratamaa miti. Akka godina kanaatti miidiyaan jiru akka magaalaa Dambidollottis dabalata jechuudha. FM tokko duwwaatti ture inni kan iddoo biraarraa darbu asitti lookaal tiraansmiishinii osoo hin taane asumatti kan tamsaasaaf ergamudha jechuudha. Kan naannoo kana odeeffannoo naannoo kana ji'attis guyyaa meeqattis argachuu hin dandeessu jechuudha. Kana sababa godhachuudhaan yuunivarsiitiin Dambidolloo hojiiwwan tajaajila hawaasaa hedduu hojjechaa jiru keessaa akka mata duree tokkotti qabachuudhaan hawaasa naannoo kana odeeffannoodhaan ga'umsuuf jecha FM Walal 103.5 akka eegalu godhame jechuudha hojiirra oolu ta'e jechuudha. Kun maaliif hawaasni naannoo kana giddu galeessa biyyaarraa fageenya irratti waan argamuuf rakkoon adda addaa waan jiruuf odeeffannoo ga'aa akka inni argatuuf jecha
yuunivarsiitiin Dambidolloo hojii kana hojjete amma tamsaasa keessa galchinee jirra jechuudha. Raadiyoon hawaasaa FM walal kun teknooloojiiwwan daran ammayyaa ta'e qabaachuun hidhannoo isaa jabeeffatee sagantaawwan barnootaa kennuu danda'an tamsaasaa ture ammas tamsaasaa jira. Odeeffannoodha jenneerra odeeffannoo hawaasni hin qabne immoo waan baay'eedhaan dudduubatti hafa waan ta'eef odeeffannoo kennu dhiibbaa geessisuu akka danda'udha kan nuti barbaannu. Hawaasni keenya dhaggeeffatu yeroo jennu koomintii reediyoo yookaan reediyoo hawaasaa kana dhaabnee kan hafutuun taane babal'isnee hawaasa keenya bira odeeffannoon ga'e immoo hammam piraaktikaalii ta'ee impaaktii uumuu danda'a kan jedhu yookaan immoo dhiibbaa geessisuu danda'a kan jedhu isa sana qorannee gara fuulduraatti fooyyessaa deemuun barbaachisaadha jedhee waan yaaduuf akka yuunivarsiitii Dambidollootti hawaasa keenya irratti dhiibbaa uumuu keessumaa poozitiiv impaaktii yookaan immoo jijjiirama gaarii akka inni fidu diinagdee isaatiin jireenya isaa kan fooyyeffachuu danda'u gama oomishaan gama fayyaan gama qonnaan akkasumas darbee immoo gama teeknooloojiitiin illee akkan sila kaasee saayinsii haaraa addunyaa kana irratti uumamaa jiran beekumsa haaraa dhufaa jiran akkamittiin fudhatee ofitti fudhatee immoo jireenya isaatiin fooyyeffata kan jedhu agarsiisuudha waan ta'eef gara fuulduraatti gamaggamuudhaan fooyyessuu ni dandeenya inni kun akkasitti yaada isaa kaa'uu barbaada. Odeeffannoo fi tamsaasni yeroo ammaa kanatti qabannee jirru sagantaalee kan hawaasa keenya hin barsiisu jenne akkasumas ergaawwan adda addaa dabarsuu jedhanidha. Akkasumas barnoota dabarsuu fi danda'an umurii kamirratti illee kan dargaggootaa jira kan namoota umuriin deemaniis akkasumas qophiin daa'immanii abdii borii jedhamus kan tamsaasa idilee keenya keessatti deemuuf qophiirra jirudha jechuudha. Kanaan alattis immoo odeeffannoo guyyaa guyyaa sa'aatii oduutti qabatee kan inni dhiyaachuuf qophii xumuraarra jirudha jechuudha. Guyyaa guyyaatti oltee guyyaatiin hawaasni naannoo keenya akkasumas godinaalee ollaa jechuudha. Odeeffannoo naannoo isaa jiru akkasumas hojiiwwan naannoo isaatti hojjetamaa jiran kan iddoo biraa jiran immoo bifa muuxannoo dabarsuu danda'uun hawaasaaf kan dabarsaa jirudha jechuudha. Hawaasi irraa fayyadamaa jira dhaggeeffatoota hedduu waan qabnuuf yaada nuu kennan irraa argachuu ni dandeenya jechuudha. FM'n keenya dhugaa dubbachuu fi yuunivarsiitii Dambidolloo baay'een galateeffachuu barbaada. Maaliif hawaasa naannootiif jedhee teeknooloojii guddaa sadarkaa addunyaa nama irra geesseertu reediyoodhaan jechuudha. Sanaan hojjetamee jira jechuudha. FM'n kun abbaa kiiloowaattii 3 abbaa 2-3 qabna jechuudha. Kana jechuun amma reediyoon hawaasaa akkuma biyyaatti jiru yoo ilaalle kiiloowaattii 1 jechuudha. Tiransmiiteriin isaanii nuyi garuu amma 3tti illee nuuf eeyyamame rakkoo naannoo kana jiru beekta miidiyaan hin jiru akkuma jalqaba kaasuuf yaade miidiyaan hin jiru miidiyaa sana bal'isnee iseema tokko qabnu kan ammoo bu'aa bayii iddoo kana jiru bu'aa bayii gaarreen hin baay'atu akkasumas bosonootti FM'n immoo uumama isaatiin lafa diriiraa irratti jechuudha kan inni intinaayidu sana amansiifneeti jechuudha eeyyama kana abbaa 3tti kan nuti achi ol guddisiifne kanaan alatti istuudiyoon keenya istuudiyoo baay'ee bareedaadha akkuma isin ilaaltan jechuudha istuudiyoo baay'ee bareedaadha teeknooloojii addunyaa namarra geesse hidhannee jirra jechuun hin danda'ama jechuudha gama miidiyaatiin istuudiyoo 2 kan nuyi qabnu istuudiyoo FB'dha amma kutaan keessa taa'ee jiru kun kutaa gaazexeessootii itti oduu dubbisan akkasumas immoo gidduudhaan sagantaa gidduutti illee seenanii oonerii gochuu danda'anidha jechuudha. Kutaan garasii argitu sun immoo kutaa teeknishaaniiti. Kutaa teeknishaanii sana keessatti asii kontirool ruumii sana keessatti beetu magaalaarraa qabna lafa olka naannoo Duwwaa 5 qabna tiransmiiteriin keenya. Achirratti anteenaan taaworiin anteenaan hankeenya oomnii daayireekshinaaliidha. Naannoo meetirii 45tti kan inni dheeratu jechuudha. Kanaaf bifa salphaatiin iddoo garaagaraa ga'uu dandeenya jechuudha. Amma tamsaasi keenya maappii jiruun yoo ilaalle godina Oromiyaa 4 fi naannoo tokko jechuudha kan inni qaqqabummaansaa bifa qulqulluu ta'een qaqqabu jennu naannoo Gaambeellaa godinaalee Oromiyaa Wallagga Lixaa Qellem Wallaggaa Iluu Abbaa Booraaf Buunoo Beddellee hingaa jennee ilaalla jechuudha maappii qabnurraa.
Dhugaa dubbachuuf sadarkaa jalqabaa kanatti teeknikaalii wantoonni jiran an baay'ee gaariidha jedhee namana. Raadiyoowwan hawaasaa garaagaraa deemnee ilaallee daawwanneerra. Garuu FM walal yookaas raadiyoon hawaasaa Yuunivarsiitii Dambidolloo kun FMoota jiran baay'ee isaaniirra akka jalqabaatti otoo hin taane akka hojii idileetti haala humna qabuun kan itti galeedha. Gama ani akka ogeessa teeknikaa tokkotti teeknikaalii meeshaalee fayyadamnu qulqullina isaaniirraa jalqabee qulqullina sagalee darbaa jirurraa jalqabee meeshaaleewwan as keessa jiran baay'ee qulqullinaan waan hojjetamanii fi ogeessa jabaadhaan waan hojjetanii fi gama teeknikaatiin FM walal sadarkaa jalqabaa kanatti hanqina kan hin qabne ta'uu isaati kan hin hubadhu. Amma kunumtu teeknooloojiidha. Amma qophii dirree teeknooloojii kan warra jalqaba kana hojii keessa seenanidha jechuudha. Nun rakkisus hedduu hojjechuu nun gaafatu maaliif keessa jirra waan ta'eef. Akkasumas immoo dipaartimentoota kolleejota teeknooloojii wajjin wal qabatan. Teeknooloojii gaafa jennu teeknooloojiin kompiitaraa fi moobaayilota ismaartii wantoota adda addaa teeknooloojii qonnaa irratti maaltu jira hawaasi keenya maal barachuu qaba. Teeknooloojii fayyaa irratti teeknooloojiin fayyaa kee waan jedhamu qophii sana jalatti teeknooloojiidha jechuudha wantooti nuti asirraa hawaasa keenya biraan gahu. Teeknooloojii fayyadame jechuun bifa salphaa ta'een wanta barnoota daree galee barachuu danda'u asirraa barachuu danda'a jechuudha. Kan nuti asitti hundeeffamneef Yuunivarsiitiin Dambidolloo kan inni asitti hundeessee fi tokko kana akka nuyi hawaasa biraan geenyu jechuudha. Tamsaasni raadiyoo hawaasaa kun godina Qeellam Wallaggaa irra darbuun godinaalee akka Wallagga Lixaa, Buunoo Baddallee fi naannoo Gambeellaatti qulqullina sagalee olaanaadhaan qaqqabaa jira. Egaan ammaaf kan ammatti reenjiin jiru kan hin qabu odeeffannoon qabuun keessumaa asiin bifa frequency guddaa kan qabudha. Raadiyoon keenya hanga Gambeellaatti kan deemudha. Gamanaan immoo hanga Naqamteetti qulqullinni isaa maalirra jira kan jedhus qorannee jirra. Hanga Gimbiitti fakkeenyaaf kiiloomeetira 190 naannoo kanatti qulqullinaan akka dhaggeeffatamaa jirudha kan inni odeeffannoo qabu. Kanaaf inni kun reediyeesii isaa bal'isaa deemuun nuuf waan guddaadha, carraa guddaadha jedhee yaada. Hawaasi carraa miidiyaa adda biraa hin qabne odeeffannoo gama kanaan argachuu ni danda'a waan jennuuf inni kunis bu'aa faayidaa mataa isaa ni qaba. FM walal Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti tamsaasa isaa jalqabee jiru hawaasa bal'aa bira ga'a. Hawaasi kun immoo dhaggeeffachuudhaan odeeffannoo akka irraa argatu akkasumas immoo wantoota naannoo isaa jiru nu affeeruudhaan rakkoo bulchiinsa gaarii ta'uu danda'a, hojiiwwan hawaasummaa adda addaa ta'uu danda'a, bakka bashannanaa adda addaa ta'uu danda'a, bakkeen hawwata tuurizimii ta'uu danda'a. Wantoota dhokatanii jiran iddoon kun ittiin bu'amne qorannoo guddaa gaafata naannoon kun. Kanaan dura wanti irratti miidiyaan irratti hojjete hin jiru waan ta'eef wantoonni amma iddoo kana ta'e wanta magaalaa Dambidolloo keessa bakka hawwata isaa hedduu beekuu dhiisuu hin danda'a. Godina Qeellam Wallaggaa jalaa beekuu dhiisuu hin danda'a. Darbees godinaalee ollaa deemuu dandeenya. Maaliif miidiyaan daangaa hin qabu waan ta'eef. Kanaaf nu affeeruudhaan yoo gara isaaniitti nu waamanii bu'aa bayii tokko malee rakkoo tokko malee bira geenye hojii kana hojjennee bu'aa isaa immoo gara hawaasaatti deebisna jechuudha. Kanaaf immoo wanti isaan gochuu qaban dhaggeeffachuun dhaamsa nuu dhaamu ergaa amma kallattii isaan nu ergan bifa salphaa ta'een amma SMS digitii 4 Itiyoo Telekoomii wajjin dubbachaa jirra akka isaanii nuuf hojjetanii fi kanaan alattis lakkoobsa wal fakkaataanii bilbilli lakkoobsa wal fakkaataan qabachuuf nama rakkinallee yoo barbaadan SMS'dhaan yoo barbaadan sagaleedhaan bifa isaaniitiin rakkoo isaanii ergaa isaanii gammachuu isaanii wantoota adda addaa nu ga'uu danda'anii fi itti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf nu dhaggeeffatanii irraa baratanii itti bashannanii yaada isaanii nuuf kennanii jedha. Jalqaba irratti miidiyaan qubee TV gara kana dhufee FM walaliin daawwachuu isaatti baay'ee guddaan gammada.
baay'ee immoo kan hin galateeffachuu barbaadu jalqabbii isaarraa kaasanii hojii kana keessatti gahee gurguddaa kan taphatanii Dr. Lataa Tasfaayee irraa jalqabee manaajimentii yuunivarsiitii Dambidolloo baay'ee galateeffachuun barbaada. Walumaa gala manaajimentii yuunivarsiitii Dambidolloo dhimma hojii kanarratti gahee guddaa taphachaadha kan isaan jiranii. Kanaaf isaaniin galateeffachuun barbaada. Hawaasnis immoo hawwii keessaniin guunnaa akka miidiyaa kanaatti hojii guddaa hin hojjennaa abdii jedhuun qaba uummata kana. Yuunivarsiitiin Dambidolloo yuunivarsiitiiwwan dhaloota arfaffaa jedhamuun godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti erga hundeeffamee as hojiin inni hojjechaa jiru waan akka laayyootti ilaalamu miti. Hoggansi yuunivarsiitii kanaa pirezidaantii irraa jalqabee hanga jalaatti kaka'umsaan hojiin isaan hojjechaa jiranis boonsaadha. Hawaasa naannoof tumsi yuunivarsiitiin kun gochaa jiru akka yuunivarsiitii umriinsaa xiqqaa osoo hin taane warreen angafootaa fi barnoota ta'uu kan danda'udha. Horaa bulaa.